Har'a viidiyoo lamarraan dubbachuu dhufe jechuudha. Viidiyoo tokko mana Saayidootti argee viidiyoo tokko immoo eenyuun maqaan isaan harkaa badee dhiifamaa wajjin isin hin beektu jechuudha argitaniitu. Saayidootti muudii qabatanii jechuudha. Akka isaan muudiitti qabatanis baree jira galeefii jira jechuudha. Ijoollee baay'een illee koomentii jalatti gadi bu'ee ilaaleen ture. Soba jechaanii turanii diraamaa asirratti hojjetu jechaanii turanii jechuudha. Dhugumatti iyyuu diraamaadha jechuudha. Maal jedhaniin isa jalqabaa irratti viidiyoo sana argitaniitu jedheeti yaada afaan Amaariffaatiin dubbatame haga tokko hagan itti akka yookaan immoo akkana galeetti jechuudha wanti isaan dubbatanii. Tikeetti muraniifiitu Saayidoodha Gondor deemteetu ijoollee kee ilaaltaa. Jedhanii tikeetti muranii fidanii ennaan cireetu mataa isaanii irratti darbee jechuudha. Hundi keessan iyyuu argitaniitu akkuma argee dhugaa dubbachuu fi muudiitti qabatanii jechuudha. Sobanii akka inni deemee nyaatamu yookaan immoo akka inni deemee baddalamu yookaan immoo akka inni miidhamu barbaadaniiti jechuudha. Kan isaanii tikeetti maxxaaqiyaa namaatiin simurre jedhanii itti fidanii jechuudha. Isa kanan dide. Tokko immoo baadiyyaa jirti ijoolleen jedhanii. Kan himti isaaniiyyuu sobanii baadiyyaa jirti jedhanii Saayidoonii dhugumatti biltiidha. Dhugumatti immoo nama jabaadha, nama beekaadha. Irratti baree jira jechuudha. Viidiyoo ijoollee isaatii waraabaniitu itti erganii jechuudha. Bakkichis immoo bakki keessaa immoo magaalaa keessaa bakkee ba'anii waraabuun hin jira. Daggalli numa jira. Xiqqoo akkasii magaalaa keessaa baate inuma jira jechuudha. Bakkuma Sumayyaan jirti ijoolleen intalattiidhuma amma wajjinaa softu kanatu dhossee jechuudha. Malee nama kan biraa miti namni dhossee ishee matu dhossee sobdee viidiyoo waraabsiftee ergite malee ijoolleen baadiyyaa wayitu hin jirtu. Haadha bira wayitu hin jirtu. Otoo haadha bira jiraatte ijoolleen otoo maatii bira jiraatte maaltu gabba'ee haasofsiisuu isaan geesse. Haadha yeroo tokko miidiyaa irratti baasaniiru. Haati Sumayyaa gaafa yeroo Sumayyaan galtee Sumayyaan hoteelatti geessitee iddoo meeqa dhattee bishaan irra deemte bashannansiistee turte jechuudha. Viidiyoo yeroo 2-3 gadhiisteetti jedheeti yaada gaafa biyya galtee jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee maaltu bakkeetti baasee waraabsisuu geesse. Yeroon kun immoo biyya yerootti qonna qotanidha yookaan waan tokko qotachuu danda'u. Maasii sana keessa dhaabbattee waraabdu maasaa keessa jira jette saniyyuu immoo daggala keessa dhaabbattee jechuudha. Maqaasan harka badee maqaasan daggala seen keessa dhaabbattu mucayyoon viidiyoo waraabde sana jechuudha. Kana hunda kan godhe Sumayyaan ijoollee ishee fuutee Gondoriyyuu hin jirtu. Otoo Gondor jiraatte haadha wajjin teessee waraabdi ijoolleen sun viidiyoo. Kunoo ijoolleen as jirti. Ijoolleen kunoo harmee koo bira jirti jetteetu obboleettiin suni mana keessa teessee waraabdii malee bakkee keessa teessee waraabduu jechuudha. Kuni diraamaa Saayidoo irratti dalagamaa jirudha jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee Saayidoon immoo irratti bareera. Baga bare. Sasaan abshaalummaa kana mataa caalanii dhufanii waa meeqa itti haasa'anii akka Sumayyaan baatuuf mataa naannessanii baga irratti bare. Sanayyuu immoo maal jetti? Lakkoofsa mucayyoo kanaas jette. Lakkoofsa obboleettii Sumayyaa kanaas yooti Sumayyaa baastee sii kenna. Ta'uu baannaan immoo Sumayyaa baasiitii ani itti gaafatamummaa nan fudhadha. Itti gaafatamummaa fudhadheeni Sumayyaa wajjin Gondoritti si geesse ijoollee kee argita. Gondoritti geessu maal barbaachisa ijoollee as fiddanii yoo Sumayyaan baate iyyuu. Isa kanas Saayidoon itti waliin gallee waa baay'ee isaan jarri waa baay'ee dubbatanii ani kan irraa dubbachuu dhufe Saayidoon akka diraamaa ta'e baga bareechuufanii viidiyoo isa jalqabaa irrattis argitaniitu viidiyoo Saayidoo irrattis argitaniitu yuutuuba isaa irrattis jechuudha. Lamman isaa yoo akka diraamaa irratti hojjechaa jiranii akka isa miidhuuf hojjechaa jiran bareeti kan inni cicciree jechuudha. Dhugaa dubbachuufi Saayidoon baay'ee nama jabaadhaa fi nama cimaadha jechuudha. Nama cimaa ta'ee innaan iyyuu amma kana danda'e jechuudha. Baay'ee danda'e baay'ee obse. Waggaa 2 kunoo guutee jira jechuudha. Argisi qaayisaa nyaachuutti ka'e ijoollee isaatiif jedhe. Ijoolleen isaa alhamdulillah fooyyee qabdi ciccimtuudha. Jabduudha kunoo gurguddatanii jiru. Nuyyuu waggaa meeqa argine miidiyaa irratti argine hin beeknu. Ergi Sumayyaan intiniidha galte sayyuu badaan mul'isne yeroo Yamaniidha galte ijoollee argine turre garuu agas mara sayyuu nutti hin argisiifne jechuudha. Argasii viidiyoo keessatti argee hin beeku Saayidoon amma alhamdulillah ijoolleen isaa fayyaa jirti dhimma hin qabdu wanta isa joorsuuf hin qabu. Wanta isatti taphataniif yookaan immoo
wanta asis waamanii itti muudii qabatanii hin qabanii jechuudha. Maaliif yoo dhuguma attee ijoollee kana fiddee Saayidootti laattee abbaan ormaa guddisuu irra ijoollee Saayidootti laattee Saayidoon ijoollee isaa ilaalee maal jedhe rakkoon qabu. Garuu isaanii ijoollee achi kaa'anii haadha baasii. Ijoollee dhoksanii haadha baasii. Inni kun abshaalummaa isa kammaansaa muudii isa kamitti qabachuu barbaadan? Abshaalummaa isa kamitti qabachuu barbaadan? Amma yoomitti gowwaa ta'a? Saayidoon akka durii miti. Duraanii ijoollee honan argadhaa laata jedhe xaare. Baga xaares baga dadhabes. Baga olii gaffiiges. Baga halkanii guyyaa irriba dhabee rooba aduudhaan jennee waan keessa bulullee dhabee hamma rakkatutti ga'ee ture jechuudhaan beektanii. Baga arge kan hundaa utuu kan arguu baateyyuu barumsa irraan baratu. Amma silaa jechuudha dirqama yeroo isaan amma muudiitti qabatan kan ammatu akka durii ta'uu baate yaadi naannoo baate akka durii ta'e dursokke tikeetii murreerra intini abaluutiin maxxaaqiyaa abaluutiin gaafa jedhanii dhuguma see sokkotu duriitii jechuudha. Amma garuu niyyuu nabshaaloo of bare reefu gattaayitu akka isheen muudiitti qabattu akka isheen isa miidhuudhaaf deemtu hin baree jechuudha. Utuu muudiitti qabachuu baatte utuu isa miidhuu hin barbaaddu ta'e of isheetitti mul'attu. Inni ishee waan hin barbaanneef ijoollee waan barbaaduufi jechuudha. Kan hundaa kan ta'e ijoollee isaatiif jecha seef jecha osoo hin taane jechuudha. Haga nama tokko kadhate dadhabee dhiisee amma dhimma sirraan qabu jedhanii miti. Amma immoo kan isaanii bakka yoo mucaasaa jennee inni bakka waan hin ta'in hin jiru. Bakki inni hin naqin hin jiru. Guyyaarraa guyyaatti Itoophiyaa galee Yamaniin deemaa ture jedhaniitu isa kana karoorsanii muudii itti qabatu jechuudha. Mee namni akkamittiin itti ootuu isatti himanii Gondoriin deemtaa bakka isaa immoo hin beeknu bakka akkasii jennee tikeettii si murree dadhee ijoollee kee ilaalta. Maayyimii maalii seenii gaafa akka ittiin muudii itti qabatan mee maaluma seenii maaluma maanni anaaf hin galle dhugaa rabbii gowwaam akkamii seen mataa seeratti ciree birrii seelaa achi gad darbatee sokke birrii tikeettii ittiin muran sana waraqatti ciccire jechuudha. Baga ciccire maaf muudii itti qabatu isaan gowwaa maalii seen ijoolleen isaa kun viidiyoo iyyuu baga waraabdanii argitaniif dhugaa rabbii isin garaa laaffifachuuf yookaan ammoo muudii itti qabattanii sumayyaa baasisuun miti baga arge ijoollee sana garaan isaa tasgabbaa'ee fayyaa jirti. Ijoolleen kun wanta taphatti dhimma hin qabdu rakkoo tokkoyyuu hin qabdu jechuudha. Garuu baga waraabdanii argitaniif kana arguun isaayyuu isaaf waan guddaadha bakka. Kanaafuu barreessee dafee deemee jechuudha. Asaa baay'ee naasumne ergi ijoolleetti argee baay'ee tokko hin dubbanne jechuudha. Maaliif jennaani gammadee jira keessa isaatti. Haadha uffatuyyuu malee gammadee jira itti tolee jira jechuudha. Baga gammadee dhugaa rabbii. Baga gammadee sin goyyoomsini sin nyaatini kalee sadeen gadi sin nyaataniiru akkati gadi hin dhaabbanne akkati olii gaffii birrii kee baalee geessitu si godhanii jiru jechuudha. Amma of bartee jirta. Yoo isaan waan kamiin ta'e amma ijoollee kee argitutti wanta kun godhin waa tokko la wanta kun taatu sumayyaanis waa tokko kun ijoolleen isa firinxiitee jiraachaa har'iseetu garaa jabaate of abartu isheellee teessee of abartu dhugaa rabbii waan ijoolleen nama gootu waan dhalli nama gootu teessee gaafa of bartee jettu isheen iyyuu hin gaabbitii jechuudha. Kanaafiyyuu ati cimiitii of qabi akka kanaan duraan hin goyyoomne jechuudha.